Araar yaa Waaqa, araar yaa Waaqa, araar yaa Waaqa, araar yaa Waaqa. Yeroo akkas dacheen mancaatu araar yaa Waaqa. Araar yaa Waaqa jechuun nurra yeroo hundi keenya wal geenye wanti amma biyya keenya keessatti ta'aa jiru kun dacheen keenya amma akka isheen xuroofteef dhaloonni amma akka inni manca'e kan nutti argisiisudha. Wanti arginuuf wanti nuyi dhageenyu waan ija namaatti gurra namaatti hin tolle qaanii akka biyyaatti qaanii akka addunyaatti qaanii waan ta'e. Kun kan itti dhufeef dhalooti manca'u dacheen keenya xuraa'uu ishee argisiisa. Yeroo akkasiitti araar yaa Waaqayyo biyya keenyatti araarami. Dhalootatti araarami yaa Waaqayyo, inni fuula Waaqayyootti hundi keenya dhiyaachuutu nurra jira. Kanaaf immoo hundumtuu amantaa qabuun guyyaa har'aatii kaasee amma sanbata dhufuutti kadhannaadhaan laguudhaan fuula Waaqayyoo dura turre. Iyyaatii iyya dabarsaa. Furmaanni harka Waaqayyoo keessaa dhufa jettanii warri amantan jilbeenfadhaa fuula Waaqayyoo duratti. Namni tokko waa'ee lubbuu 100 yoo jilbeenfate Waaqayyoon duratti, namni miliyoona 1 Waaqayyoof kan jilbeenfatu argamee jennaan miliyoona 100 kana bakka bu'ee araar yaa Waaqayyo jedhee fuula Waaqayyoo duratti dhiyaannee jennaan Waaqayyo nutti araarama saba Waaqayyoo. Kottaa araar yaa Waaqayyo inni fuula Waaqayyoo dura turraa waan kan biraa dhiifna, waca kan biraa dhiifne araar yaa Waaqayyo inni araara haa kadhannu. Dhaamsa kana walii dabarsaa laguudhaaf kadhannaadhaan fuula Waaqayyoo dura turraa bakkuma jirrutti. Araar yaa Waaqayyo, araar nutti araarame dabarsaa ergaa kana dhaamsa kana dabarsaa.